dubbistanii akkasuma kaalifoota isaa fi arfanii fi haadholii mana binaamin wantoota jedhamu binaamin wantoota kiristaanonni hedduun gaaffiidhaan ittiin rakkatanii macaafa kana keessa argattu. Maslaala macaafa kana keessa argattu. Namni macaafa kana dubbisee namni macaafa kana dubbisee barasaa guutuu qilleensa miti waraanni mootummaa Itoophiyaa yoo irratti baname illee islaamummaa gadhiisee na deemu dhugaan isinitti himaa jechuudha. Namni macaafa kana dubbisee utuun anaan kan na booji'e macaafa kana dhabaasee kan kiristaanummaa kee na booji'e fidee islaamummaatti nagashee inni olaalaan macaafa kana dubbisu. Mee kana dubbisaa. Kana dubbifteennan jaalala islaamummaatiin maraatta dhugaan sitti himaa jechuudha. Gabaabaadhumatti maammee Aliinfaa, ustaazonni Ahimed faa itti fufaanii yeroon kan keessan manni kan keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي اتفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي تمام. نبرة تقوى وجني اللينجرا داني كوني شهادة قبل جدي سينمي لمي سانفاتي تقوى بصافي داني بوئيرا يا سوكيكا ايش لمي سان الدبي كيسا لمي سا كيسا الدبي منا كيسا لميسا سقلين كو انجرا ميما انجرا كسري تجرا اوكي انت مانا كيسن دبي لميسا connection isaati laali chifte sagalee inni biraa wajjinatti fakkaata itti dhufa Muhammadin illee jira sa Muhammadin sa Ahmadin Muhammad Amin thank you اتفق اسني كان نمني التان عندك يا فضلتك كون wanni mana biran jiru waca darani fi bejala wanni mana biran jira dikko sirritti ndagamu garuu xiqqoo xiqqoon jira rakkoon qabu akkasi okay inshallah taap godhame warri jala xiqqoo qabaa jira addisuu illee xiqqoo kana godha taap godha taap godha ijoolleen kiristaanaa gaafachuu barbaadan illee lakkoofsa tokko barreessitanii geestii ergattanii sin gashine gaafii barbaadan islaamummaarraa gaafachuu dandeessu. Har'a namoota jajjaboo fi ciccimoo nu gidduu jiru deebii ga'aa waan barbaadan gaafadhaanii. Gaaffii qaba lammisaa yoo deebite gaaffii ni qabayyuun addisuu gaafachuu barbaade bisan eegaa ture. akkam nagaadha nageenya waaqayyo siif haa baay'atu. Naguma baay'uma akkamati akkam nagaa alhamdulillah. Protestanti mo ortodoksi mo pente mo katoliki mo jova mo kami gaaffii gaafachuu siif ishin gaafata amantii keessi ka amantii bicha na ishin gaafata Kiristaan okay ishi gaafadhu waca keessa sagalee wacaa jira.
Yoo wanni kasirnaan dhagahamu bakka ustaazonni biroo hin jiranii akkas wayya. yoo ka wanni si shaakalu ta'u taate si Akkas dabarsa. wayya baay'ee waca qaba. Muhammad Baay'ee Amin. waca qaba.